yeroo har'a afaan Oromootti barreessinu, dubbifnu, yaada keenya addunyaatti dabarsinu, gaaffii tokko of gaafachuu qabna. Beekana eenyu qopheesse? Eenyutu sammuu isaa itti gube? Yeroo isaa keessatti eenyutu sodaa dandamatee dubbate? Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya, maqaan suni maqaa salphaa miti. Goota Hayilee Fidaadha. Hayilee Fidaa seenaa darbe qofa miti. Inni sammuu yeroo har'allee nu gaafatudha. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya, viidiyoo kana keessatti goota keenya maqaa isaa qofan faarsinu, yaada isaa, hojii isaa fi ergaa inni nuuf dhaame gadi buunee kan ilaallu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaati. Hayileen Wallagga Bahaa magaalaa Arjootti dhalate. Maatii harka qalleessa keessaa ka'e. Sammuu jabaa fi fedhii barnoota guddaa qabaachuun guddate. Abbaan isaa nama barumsa idilee hin qabne ture. Garuu afoolaan geerarsaanii fi jecha hiikaa qabuun hawaasa keessatti nama beekamu ture. Maarree kabajamtoota keenya, kuni wanna guddaa nutti hima. Hayileen beekumsa mana barumsaa qofa qabatee hin dhufne. Beekumsa ummataa, seenaa afoolaa fi hubannoo hawaasa keessatti guddate. Namoonni baay'een Hayilee Fidaa akka nama siyaasaa qofaatti yaadatu. Garuu dhugaan biraa inni guddaan kophee afaan Oromoodha. Yeroo afaan Oromootti barreessuun sodaate, yeroo afaan ofii fayyadamuun yakka fakkaatu sanatti Hayileen miira qofaan osoo hin taane qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'ee hojjetaa ture. Kophee laatinii moo Gi'ees jedhamee yeroo falmiin ka'e, inni ragaa qorannoo fi hubannoo saayinsii afaanii dhiyeesse. Booruma kanaan kophee afaan Oromoo afaanichaaf akka mijatu kan inni mirkaneesse. Maarree kabajamtoota keenya, bara 1972 fi 1973 waraqaa qorannoo barreesse. Kitaaba seerluga afaan Oromoo maxxanse. Akkasumas immoo kitaaba aartii fi afoola Oromoo barreessee lafa kaa'e. Hojiiwwan kunneen hundi qubee afaan Oromoo har'a itti fayyadamnuuf bu'uura cimaa kan ta'anidha. Maarree yeroo dargiin aangoo qabate qubee Gi'iiziitiin barsiisuu murteessetti Hayileen of hin dagatiin guyyaa sirna mootummaa keessa hirmaatee hojjechaa erga tureen booda galgala dhoksaan qubee afaan Oromoo beekumsa dhalootaatti dabarsaa ture. Kun murannoo guddaadha. Kun of kennuudha. Inni aangoo hin tuffanne, garuu dhugaa hin gurgurre. Hayileen falaasama siyaasaa ifa kan ta'e kan qabu ture. Falaasama sadiin ibsame. Tokkoffaani barachuu, saba cunqurfame barsiisuun, dammaqsuun dirqama jedhee nama amanu ture. Lammaffaa gurmaa'u, sabni of beeke yoo gurmaa'e qofa mirga isaa falmata jedhe. Sadaffaa hidhachuu, sabni baratee fi gurmaa'e of ittisuuf qophaa'uu qaba jedhee nama guutuu amanu ture. Kuni jecha qofa miti. Kun karoora ture. Karoora saboota cunqurfamoo, keessumaa saba Oromoof kan yaadame. Garuu Hayileen namoota hunda hin gammachiifne. Warri tokko Itoophiyaanistiidha jedhu, warri kaan ammoo Oromummaan qabu jedhuuni. Garuu Hayileen maqaa irratti ni dhabne. Inni sirna irratti goota xiyyeeffate, rakkoo bu'uuraa irratti kan dhaabbatedha. Kanaaf namoota adda addaatiin bifa adda addaa itti kennamus. Garuu seenaa keessatti inni bakka tokko qaba. Bakka yaadaa, hubannoo fi falmii sammuu. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya, viidiyoo kanarra Hayilee Fidaa irraa maal baranna? Maarree beekumsi dheekkamsa caala. Qabsoon dhugaan
sammuu irraa jalqabe. Afaan tokko jiraachuuf qorannoo fi of kennuu barbaada. Siyaasni dhugaan maqaa osoo hin taane kaayyoo fi sirna ilaala. Haayileen dhaamsa guddaa nutti dhaama. Yaada keessan hin gurgurinaa, yaada kee hin gurgurin. Dhugaan dhoksinaa. Of beekii, sammuu kees ijaari. Haayilee Fidaan seenaa kaleessa darbe qofa miti. Inni gaaffii har'aati. Gaaffii Oromoo har'aati. Yeroo qubee kana fayyadamnu, yeroo afaan Oromootti barreessinu, maqaa isaa yaadachuun dirqama. Kuni sagalee kitaabaati. Sagalee seenaa, sagalee hubannoo, sagalee hin dagatamnedha. Viidiyoo keenya yoo jaalatan like, share, subscribe gochuu keessan tasuma akka hin daganne.